ሰምታል አይደል? እዚህ ድረስ ያመጣኝ ነው ማለት ነው። ሰምታኩ ይቅርታ ለመጠየቅ አንተ ነው ይቅርታ ታስለኝ ራሽ መታኝ እንጂ አንተ ነው ይቅርታ ታስለኝ አንተ ነው ይቅርታ ታስለኝ ቆይ Guys, balaatu bu'e akkuma viidiyoo jalqabaati irratti argitanitti jechuudha. Egaa sammuna kana dubbiin hammaattee jirti. Ani viidiyoo sumayyaa argee tanan irratti haasa'atee oolee amma jechuudha. Anumaa viidiyoo sumayyaa argee irratti odeessaa oolee akkana deebi'u Sayidoon viidiyoo gallakkise. Gurbichi sumayyaa fuudhuudhaaf deemu Sayidoo ajjeesuudhaaf albee fudhatee akka bahe argitaniitii jirtu jechuudha. Jalqabumayyuu akka waan isaa ajjeesuudhaaf hidhee raawwatee albee cuubee fudhateetii bahe jechuudha manaayi. Cuubittiin garagaltee kanuma eenyu taate kanuma gurbicha sumayyaa fuudhuudhaaf jedhu kanaa taate jechuudha. Ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf egaa ayyaanni isa tokko taa'ee dalaga waan ta'eef Sayidoodhaaf kan qophaa'e gurbichumaaf gixximmi jedhee ta'eef waynee dhugaa waaqayyoon nanne garuu jechuudha. Sayidoo dhugaa waaqayyo baga goote dhugaa dubbachuudha baga goote jechuudha. Maaliif nama miidhuun hin barbaachisu nama kamiyyuu ta'e miidhuun hin barbaachisu. Bakka kanatti jechuudha dhugaa dubbachuudha fi Sayidoon ittiin balleessine. Cubbuu dubbachuun gadeedha Sayidoon ittiin balleessine. Maal jechaanitii ture osoo nikaan koo sirra jiru jedhe. Osoo nikaan koo sirra jiru nama biraatti eerumuu hin dandeessu. Immoo an eeruma malee lakkii eerumuun barbaada malee hin jetta yoo taate nikaa kiyya ofirraa buusuudhaaf maal gochuu qabda ilmoo koo naa kennuu qabda jedheen. Balleessa qabaaree jiru bakka kanatti balleessan qabu jechuudha dhugaadhuma isaa jedheen. Garuu ani immoo iddoo kanatti wanti nani jechuu barbaade tokko maali yoo jettani Sumayyaanis abbaa ormaa yala kan isheen dhadheetoo wajjin jiraattu eeyorimte jechuudha. Sayidoonis immoo ijoollee kanaa fi haadha ormaati kan inni isaan wajjin jiraachisuudhaaf deemaa jiru. Sumayyaanis abbaa ormaati kan isheen wajjin jiraachisuudhaaf deemaa jirtu. Garuu jidduu kana keessatti ijoollee kanaa fi gara lachittuuyyuu faayidaa hin qabu jechuudha. Ijoolleen kun miidhamuu isaanii hin hafu. Ijoolleen kun gadduu isaanii hin hafu. Garana soo dhaqan garasi soo dhufan ijoolleen kun gadduu isaanii hin hafu jechuudha. Ijoollee kana kan gammachiisu maalinni haadha fi abbaa isaanii wajjin hin jiraachutu isaan gammachiisa. Kana hundumaayyuu kan godhuu qabu yookiin kan taasisuu qabu eenyudha? Sumayyaa mataa isheeti jechuudha. Sayidoon amma soo ta'e har'a soo ta'e boru soo ta'e jiraachuu dandeessan afaanaa jedheen. Isheen immoo mana lamaa mana sadii jiraachuun barbaadu jette. Kana dura immoo dhageessaniitii jirtu ani ati deebitee ijoollee koo naa deebistee ati manatti hin deebita yoo taate jara nama faana jiraataa jiru kana hunda isaaniiyyuu nanniisaa. Anaafis naa wayyaa haadha ilmoo kootii naa wayyaa ilmoo kan koosii wajjin guddifachuu naaf wayyaa jechaanitii akka ture hundi keenya dhageenye jirra jechuudha. Cubbuudha maal viidiyoon kun taa'eera waan ta'eef dhageenyetee jirra jechuudha. Garuu zooree maal ta'e dubbichi amma namoota aga kanaa faana walitti dhufanii namoota aga kanaa faana gabaa aga kanaa faana ta'ee hanga dubbiin babal'attu ta'e jechuudha. Sumayyaan ammas cummaa akka barbaade ta'uu hin danda'a, heerumuu hin danda'a, nikaa keessa ofirraa buusuu hin danda'a. Garuu immoo osoo isa faana waliin galiin osoo inni nikaashii irraa buufatiin ofii isheetii nikaa ofirraa buusuu dandeessi natti hin fakkaatu. Seeracha gaa isaanitti itti beekan nuti wanti nuti beeknu hin jiru. Egaa akkaataa amantaa isaaniitii waa'een nikaa jedhamu kunis egaa amantaa isaanii keessa jira waan ta'eef fakkeenyaaf amma akka kan keenyatti yoo jenne akka kiristaanatti yookiin akka gara biraatti yoo jenne samaanaa jedhama jechuudha. Akka warra immoo musliimatitti immoo nikaa jedhama jechuudha. Nikaan kun waa'een isaan ilaallata isaan jechuudha. Seera isaas kan beeku akkamitti akka isaan nikaa kana ofirraa buusanis akkamitti akka isaan nikaa kana waliin jiraachuu danda'anis isaantu beekaa jechuudha. Garuu akka seeratti intalli samaanaa qabdu takka abbaa manaa heerumtee abbaa manaa ishee faana samaanaa qabdi yoo taate hanga samaanaa sun tarsa'utti yookiin hanga samaanaa sun hiikkatutti jaarsas ta'ee seeranis ta'ee jaarsa biraa yookiin immoo abbaa manaa biraa faana jiraachuu yookiin immoo heerumuudhaaf hin dandeessu jechuudha. Jaarsi ishee suni yookiin immoo abbaa manaa ishee suni
seeraan gaafachuu danda'a. Haadha manaa kootee dheeraawwatee samanaa sanaan deemee gaafachuu danda'a. Garuu gaafa sana ammoo wanta xixiqqaa miti kan ishee irra ga'u, miidhaan ishee irra ga'uu danda'a. Wantoota baay'eedha. Haa ta'u malee jarri kun immoo kunoo waggaa darbanii jiru, waggaa lammaffaa keessa jiru jechuudha. Erga waa'ee kanaa irratti walitti dubbachuu jalqabanii zooree wanti isaanii kun adduma cituu dadhabee furmaatuma argachuu dadhabee malee turaniitii jiru jechuudha. Waan har'aa kaleessa dheengaddaatii miti turanii yeroo waggaa lammaffaadhaaf deemaa jiru. Egaa har'a Sumayyaanis obsitee dadhabnaan egaa isheenis jaarsa barbaaddattee akkasuma immoo namtichis immoo waan ishiitti fayyadamuu barbaade wayii jiraachuu danda'a jechuudha. Namni tokko hin beektu dhiirota qofaa osoo hin taane dubartoonni illee shamarran irra jechuudha. Waan namarraa fayyadamu waan waa ittiin sirraa fayyadaman tokko yoo sirraa argatanii sirraan fagaatan jechuudha. Gurbichi kunis akkanatti fakkaatutti Sumayyaa waa irraa fayyadamuu yookiin itti fayyadamuu barbaadeti akkasittiin akka tancaraacaree raawwate waan of godhu dhabee keessa darbee egaa cubedhaan waraanee achitti ajjeesuudhaaf kan inni amma Saayidoo deemee fi kophaatti achitti dhiifama gaafannaa fidi jedhanii gurbaa isa kanaanii tarii hin beekamu isaan wal keessa jiru waan ta'eef yaada tokko qabaachuu danda'u, sobanii isaa achitti fuudhuu danda'u yookiin immoo mucicha osoo hin beekin isa fuudhee geessuu danda'a. Hin beekamu jechuudha. Jarri kun wal keessa jiranii, jarri kun gooddanyoota waliitii gaafa jalqabaarree ta'ee duraanillee ta'ee waliin jechuudha kan isaan turanii waliin yeroo baay'ee jara kana wal faanaan isaan argaa. Akkuma jalqaba isiniin jedhee mucaasa dheeraa kana fa'a Abrish faana yeroo baay'ee Abrish faana yeroo inni hojjetuun arga jechuudha. Egaa gurbaasa sana isa kaanis waan an arginetti fakkaata. Haa ta'u malee jarri kun wal keessa jiru. Firoomas qabaachuu habaatanii hiriyyummaa qabaachuu danda'u jechuudha. Garuu Saayidoorraa jarri kun walitti kan isaan dhufan, walitti kan isaan dhiyeenya qaban. Kanaafiyyuu wal quba qabaachuu danda'u. Hin beekamu jechuudha. Jarri kun wal quba qabaachuu danda'u yookiin zadeedhaan waamnee raawwannee achitti waan tokko miidhaa tokko irraan geenya jedhanii raawwatanii achitti isa waamuu danda'u. Garuu kana hundumaa kan goosisaa jiru eenyudha? Sumayyaadha jechuudha. Kanuma hunduma irrattuu kun hundinuyyuu hafee osoo nagaadhuma fayyaadhaan isheenis erga gurbicha kana jaallattee isa faana haa deemtu. Saayidoonis kunoo erga waggaa tokkoo kunoo waggaa lamaati jireenya isaa jiraataa jira. Haadha manaa kunoo 3 godhatee wajjiniin jiraatatii jira. Bakka gammadee jiraatatii jira jechuudha. Isheenis immoo hanga waggaa amma kana qophaa ishee jiraatatee jirti. Hin hawwiti waan hundumaa laaltee dubara waan taateef nama laaltee hawwuu dandeessi. Gaafa jarreen irsaaf niitii ta'anii gaafa deeman anis otoon akkana ta'e jechuu dandeessi. Waa baay'ee keessa ishee hawwaa umurii kanatti immoo warreen ishee umurii jaartooma keessa hin jirtu dargaggummaa keessa jirti waan baay'ee hawwuu danda'a keessa ishee osoo gad lakkisee maal rakkina qaba.